yeroo kana gara sagalee waaqayyoo dhaga'utti ceenaa sagalee waaqayyoo gargara kanaa qabatee kan nuuf dhiyaatu tajaajilaa waldaa keenyaatti luba Dr. Dinquu Batoo gara kanatti waa. Galanii fi waaqayyoo lafa ta'u hojjetu buleessa keenya Daani'eel waaqayyoo isaa eebbisu jaarsolii faarfatanis qabna kanaaf gaariidha. Jaarsolii warra barsiisaniif kabaja guddaa laadhaa jedha sagalee waaqayyoo warra faarfataniif hin jedhu garuu atis keessa jirtu tokkuma barsiisa faarfachuunis galeen waaqayyoo haa ta'u baga Good Friday fi jimaata beessa gaarii ta'eef keessan jedhanis Good Friday jedhu isaan gaa namni tokko dur God's Friday jimaata waaqayyoo jedhama ture jedhuudha seenaa isaa irratti yeroo waaqayyoo ilmaan namootaa wajjin araara godhe kanaaf God Friday jedhu garuu gaa seekulaaraayizii yeroo waaqayyoo immoo kaalcharii isaanii keessaa baasuutti ka'anii maqaa waaqayyoos baasuutti ka'an kanaaf akkuma dura akkuma goodbye ni jedhamu sun God be with you jedhan sana goodbye jedhani waaqayyoo keessaa baasuuf ammas isa kanaa Good Friday jedhanii hojjetu garuu ta'a nuuf immoo hiika qaba waaqayyoo waan guddaa waan gaarii waan beessa hojjete waan ta'eef guyyaa kana irratti Good Friday si ta'a amma yeroo dhufnu wajjin karaa haywaataa kana irratti namootatu fannoo baatee darbaa akkuma isaan arginu namoota waldaa tokko ta'uu danda'a namoota adii namoota gara 20-30 ta'u komentiin naan jalqaba kenne maayinni Yesuusoo fannoo nu baateera maaliif baatuun deebisee immoo abaatanii namoonni waa'ee fannoo kanaan beeknu namoota baay'ee jira generationiin ammaa keessumaa mana keenya kaasiis ta'uu danda'a maayeen Good Friday irraa himata maalitti cufame jechuu danda'u waa'ee fannoo beeka waan ta'eef namoonni kun baatanii darbuu isaanii gaariidha waa'ee fannoo gooftaan baatee baachuu isaaniitu hin ta'in saba isaan arguutti makiinaadhaan darbuutti waa dubbataa jiru ta'a namoonni kun waa'ee fannoo maayeen fannoo kun kan jedhu namni haaraan itti ta'us baay'ee ta'uu danda'a migirootota baay'ee jira kaalcharii amantii adda addaa irraa qabu nama baay'ee jira kanaaf yeroo kana argamaa inni kun immoo jedhanii gaaffii isaaniif ta'uu danda'a waan kun kanaaf dhugaa ba'umsa jedhee yaadi immoo baga godhanii abaatanii Phaawulos maal jedha fannoo ani waan ittiin boonu waan garaan qabu kan ittiin boonu fannoo Kiristoos jedhanii Galaatiyaa 6 waan baay'ee qaba namni kun Phaawulos seenaa adda addaa qaba barumsaan taanaan tajaajilaan taanaan gara kanaan boonu kan ittiin boonu fannoo Yesuus Kiristoos duwwaa jedha kanaaf nuyis waan ittiin boonu sun waan himannu waan gammannee himannu fannoo Yesuus Kiristoos kanaaf itti fayyineerra milikkita cimaadha fannoo simboolii isaa duwwaatu ta'e waan inni nutti agarsiisu waan nu yaadachiisu qaba waan ta'eef kutaan guyyaa kanaaf naaf kenname Roomee irratti argamaa sun gabaabsee sabata dubbadhee kadhannaa yeroo kadhannaas jiraata kanaaf ergaa Phaawulos gara warra Roomee boqonnaa 5:1-5 naa kenname isuma dubbisee waaqayyo akka nu barsiisuuf kadhannaa xinnoon godha Roomee ergaa Phaawulos gara warra Roomaa boqonnaa 5:1-5 keessumaa kan naa kenname lakkoofsa 3-4 sarratti dubbadha kanaafis amantiidhaan qajeelota erga taanee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin waaqayyoo biratti nagaa qabna karaa isaa ayyaana isaa amma mi'eeffachaa jiru kanatti amantiidhaan dhiyaachuu arganneerra abdii ulfina waaqayyoo irraa hirmaachuu keenyas gammachuudhaan hin himanna kana malees immoo gidiraan obsa akka fidu beeknee gidiraan nutti dhufes gammachuudhaan hin himanna obsi qoramanii ba'uu fida
amananii ba'uunis abdii fida. Sababii Waaqayyoo jaalala isaa isa karaa hafuura qulqulluu nuuf kenname garaa keenya keessatti dhangalaaseef abdiin immoo nu hin yellaasisu jedha. Boqonnaa 3 lakkoofsa 3 irra jirudha akka taapikiitti kan naa kenname. Kana malees immoo gidiraan obsa akka beeknee gidiraa nuti dhufus gammachuudhaan hin himanna kadhanna. Galanni ulfinni siif haa ta'u yaa Waaqayyoo, gochaa nu goote, oolmaa nu oolte, dubbannee ibsinee fixuu hin dandeenyu. Amma si olitti gad jettee amma Waaqaatti oolnu goote, oolnu kaaste gooftaa. Du'a keenya duutee jireenya bara baraa nu laatte. Dukkana keenya keessaa gara ifaa dinqisiisaatti nu baaste. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Gooftaa keenya ammas guyyaa kana akka yaadannu oolmaa nuuf oolte kana akka yaadannu carraa kana ulfina kana nu laatteetta. Sagalee keetiinis akka wal jajjabeessinuuf gooftaa gidiraa biyya lafaa kana keessatti jireenya keenya keessatti dhufu akka abdiin kutanne garuu ati dhiphina kana keessa darbuu kee yaadata. Nuyis gooftaa ulfina fuula keenya jiru ilaalaa dhiphina gidiraa keessa darbinu hundumaa keessatti gammachuudhaan gooftaa akka darbinu sagalee keetiin nutti dubbatta. Ammas gorsa kee kana laphee keenya garaa keenya keessatti akka nuuf dhoksitu gooftaa akka nuuf ibsitus maqaa gooftaatiin si kadhanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Iddoon kun jalqaba irratti maal jedhaa? Kutaa tokko irratti boqonnaan 5 amantiidhaan qajeelota taanee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoo biratti nagaa qabnaa jedha. Waan gooftaa Yesuus Kiristoos guyyaa kana hojjete dubbata. Raawwatameera sira akkuma dubbii wandumun dubbisee Yohaannis boqonnaa 9:30 irratti Yesuus fannoo irratti sagaleen inni dhuma irratti dubbate sun maal jedha? Raawwatame jedha. It is finished. Hojiin ani hojjechuun irra jiru namootaa fi Waaqayyo araarsuun raawwatameera jedha. Yeroo sana girdoo karteeniin girdoo dhabdee girdoo mana qulqullummaa iddoo lamatti hirame jedha. Baname. Cufaa yeroo dhumaa banamee hin beeku. Akka girdoo mana keenyaa iddoo lamatti baname yeroo tokko keessa ni tume. Cufaadha. Yeroo hojjetan iyyuu tokkuma godhanii ka'an. Yeroo Yesuus raawwatameera jedhu garuu raawwatame jedhu garuu iddoo lamatti girdoon sun hirame jedha. Akkuma iddoo kana argitan kun akka manni kun akkuma tempilii isaaniitti ijaarame tempilii masaraa Museefaa dunkaana dhaabaniitti garuu girdoon hin jiru banaadha. Booliin inni achirra jiru suni suma girdoo banamaa fakkaate ilaalaa adii banamee hafe girdoon hin jiru deebisamee cufamu. Waaqayyoof ni gudduu dur namoonni gara girdoon sun jirutti lixuu danda'an iddoo qulqullinaa waan ta'eef iddoo lafa arkiin taa'u waan ta'eef lafa taaboonni taa'u waan ta'eef lixuu danda'an achi linnaan hindu lubbiin lixu yoo waggaa tokkotti waggaatti si'a tokko lixaa miilla isaa irratti finyoo kaa'anii lixa beektu. Yoo qulqulluu ta'in argame achumatti du'aa kanaaf finyoo sanaan harkisanii baasu. Keessa lixanii baasuu danda'an waggaatti si'a tokko yeroo lafa qulqulluu sana lixu finyoon irra jira finyoo dheeraa yoo ture sa'aatii caalaa du'eera jechuudhaan harkisanii baasu. Namni kaan lixuu danda'u inni of qulleessuun isaa yoo ga'aa ta'een argamne du'a gaachitti. Baay'ee sodaachisaadha. Yeroo Yesuus raawwatame jedhu garuu girdoon sun iddoo lamatti kanaaf lixuun gara Waaqayyootti dhiyaachuun nuuf kennameera. Kana dubbata qaba. Iddoo kana irratti 5 irratti amantiidhaan qajeelota taane Waaqayyoo karaa Yesuus Kiristoos Waaqa biratti akka nagaa argannu nagaatu uumame nuuf Waaqa gidduutti. Keenyan nu gidduu turetu diigame. Lammaffaa irratti kana jedha. Lakkoofsa lammaffaa irratti maal jedha? Karaa isaa ayyaana isa amma mi'eeffachaa jiru kanatti amantiidhaan dhiyaachuu arganneera. Isa wajjiniin nagaa argii qabaanne booddee amma immoo ayyaana isaa nu dhangalaase ayyaana isaa nu mi'eeffataa jiru immoo caalaatti argachuu
argachuu akka dandeenyuu fi karaan nu baname jira. Aksesii nu kenname baay'ee nama dinqa. Nagaa argachuu waame. Nagaa sanarra immoo darbee ayyaana yeroo hundumaa dhangala'u sana akka argannuuf keenya sanatti diigame. Yeroo hundumaa yeroo nu barbaachisutti ayyaana kana Waaqayyo bira akka argannutti karaa baname. Darbee waggaatti si'a tokko gara mana qulqullummaa deemnee argachuutu ta'e yeroo hundumaa yeroo nu barbaachisutti ayyaanni Waaqayyo akka nuuf dhangala'u ta'ee jira. Lakkoofsa lammaffaa amma jechuudha. Sadaffaa irratti immoo maal jedhaa? Abdii ulfina Waaqayyo irraa hirmaachuu keenyas gammachuudhaan himanna jedha. Waa'ee isaa gara fuulduraatti nu dubbata. Ila amma ayyaana Waaqayyo isa mi'eeffannu kana caalaatti arganna har'a. Abdiidhaan immoo ulfina Waaqayyo hirmaanna jedhe dubbata. Baay'ee sammuu keenya ooli maal jedha? Abdii ulfina Waaqayyo hirmaachuu keenyas ulfina Waaqayyo hirmaanna jechuudha. Waan nu qophaa'e sana. Abdii ulfina Waaqayyo hirmaachuu sana ilaalamuu fiigna jechuudha. Abdii guddaa qabna. Abdii bishaanii fi biyyoo ta'uutu hin ta'in. Abdii dukkanaatu hin ta'in. Abdii naahilizim jedhu. Inni amma isaan dukkana waan tokko hin jiru. Dafnee nyaannee dhugnee duuna. Dafnee gammannaa. Jireenyi keenya baay'ee gabaabaadha waan ta'eef. Jenereeshinii kana qabee kan jiru kana duwwaa waan laphee isaanii garaa isaanii sammuu isaanii rarraasa waan hin qabaanneef dafnee nyaannee dafnee gammannee dafnee bashannannee duudhaa. Dulloomnaan waan tokko hin jiru, duunaan waan tokko hin jiru, biyyoo ta'uudhaan naayilizim duwwaa, boowwaa, dukkana limxii. Kun garuu kana hin jiru. Lakkoofsa sadii irratti maal jedhaa? Abdii ulfina Waaqayyo hirmaachuu keenyas gammachuudhaan. Isa gurri namaan dhageenye, isa iji nama argee hin beekne, inni garaan namaallee yaadee bira ga'uu hin dandeenye, Waaqayyo warra isa jaallataniif kan qopheesse. Yaadullee kan hin dandeenye gammachuu ulfina Waaqayyo nu qopheesse. Isaan imaajineeshinii isaaniitiin illee maal jedhe Star Wars faa kana yoo ilaaltan Star faa kana keessa deemuu akka qilleensaa ta'u abdii waan dhabaniif waan isaan imaajinee godhu ilaala. Namni gammadee ilaale safaa yeroo Star Wars faa ba'u salfii dheeraa qabatanii ilaalu. Yoo si ilaaltan garuu waan tokko seetti fakkaatu maal jechuudha kun. Sagalee Waaqayyo garuu isa caalu nutti baa jira. Ulfina Waaqayyo isa sammuun keenya yaadee bira ga'uu hin dandeenye isatu nu qophaa'e. Abdiidhaan isa laalaa fiignaa jedha. Galanni isaaf haa ta'u. Kanatu ta'e raawwatame jedhee yeroo dubbatu. Kanaaf laphee keenya garaa keenya sarara keenya kana himataa gammachuudhaan fiigna himataa jedha. Egaa kutaa isaarraatti dhufna. Akkas jedha lakkoofsi sadii. Kana malees immoo jedha gidiraa nutti dhufes gammachuudhaan hin himannaa. Inni kan osumos maal jedha of jajnaa jedhee dubbata. Amma kuni waan akka paaraadoksii fakkaata gadda Efreem waa'ee paaraadoksii dubbataa ture. Paaraadoksii jechuun waanuma faallaa fakkaatu waanuma ta'an taanee afaan Oromootiin jira isaa guddamu ta'an taanee jechuu dandeenya. Ta'as hin ta'us walumaa kan deemu waan ta'us waan hin taanes walii wajjin deemu. Iddoo kanarratti maal jedhaa? Kana malees jedhee waan gara biraa waan fidus itti fakkaata. Maal fiduu fi Phaawulos waan ittiin boonu maal dubbachuuf jettanii yeroo yaaddanii kana malees jedhee waanuma iyyaanni nuti dubbata. Gidiraa nutti dhufes gammachuudhaan hin himanna. Kana paaraadoksichi kanaan ta'an taaneen kun attamitti namni gidiraadhaan boona? Attamitti namni gidiraa gammachuudhaan himata? Waa'ee abdii gammachuudhaan himanna baay'ee sirriidha. Waa'ee ulfina Waaqayyo wajjin hirmaachuu jennu sana gammachuudhaan himanna dhugaadha. Waa'ee gidiraa attamitti gammachuudhaan himatu? Akka Onesimoos hiikeetti attamitti boonna gammachuudhaan gidiraadhaan kana dubbata. Kana malees gidiraa nutti dhufes gammachuudhaan hin himanna. Maa inni gidiraan jireenya keenya keessatti kan inni hojjetu? Qooddi isaa maa inni? Waa'ee kana dhaga'uu barbaannu, waa'ee gidiraa yeroo dubbatamu sirraa fagaachuu barbaannu. Dhiphina gidiraa ari'atamuu waan jedhan kun
gidiraatti nan boona gammachuudhaan iyyuu himadha jedhee dubbata. Har'a maal fakkaata jireenya keenya keessatti gidiraan? Waa'ee gidiraa hin boonnaa? Waa'ee maqaa isaatiif arrabsamuu, waa'ee amantii keenyaaf kiristaana ta'uu keenyaa nutti dhufu hundumaatti eeyyee nan boona Waaqayyoo waan godhu qaba kana keessatti jennee boonna moo itti saalfannaa dhokannaa Waaqayyoon na dhiisee na gate jennee abdii kutannee gaaffii Waaqayyoo irratti amantiin keenyas dadhabee jira laata? Waan dubbatu qaba iddoo kana irratti waan sadii dubbachuu barbaada kadhachuu keenya dura. Waa'ee gidiraa akka yaadamu kan barbaadu galgala kana yeroo gidiraa Yesuus yaadnu gidiraan kuni jireenya keenya keessatti immoo maal fakkaata? Eeyyee nagaan ta'eera, ayyaana isaa amma beeffataa jiru kana caalaatti argataa jirra, ulfinni guddaan immoo nu qophaa'aa jira. Kana booddee gidiraan hin jiru, gidiraan jira. Maal goonu waa'ee gidiraa kana? Akkas jedha waan sadii. Gidiraan nuuf kennameera la baraka. Gidiraaf amantiin kiristaanaa wajjiniin hin deemu jechuu dandeenya. Phaawulos ittiin hin boona jennaan. Gidiraan nuuf kennameera attamitti Waaqayyo kennaa adda addaa gara biraa kenna malee attamitti gidiraa namaaf kennaa jedhena. Yoollee sammuu keenyatti hin tolle kun kennaa. Kennaan kun maal hojjeta isa jedhu ilaaluu barbaada. Ilaa Filiphisius 1:29 irratti gidiraan kennaa ta'uu isaa dubbate ilaalaa. Phaawulos akkas jedha, Kiristoositti amanuu keessan duwwaa utuu hin ta'in isaaf dhiphachuu danda'uunis isiniif kennameera. Kennaadhaa gidiraan. Isaaf dhiphachuu danda'uunis kennaadhaa. Waaqayyo biraa dhufa. Gidiraa keessa darbuun balaa Waaqayyoodhaan irraanfatamuudha jettanii yaaddu taanaan sagalee Waaqayyoo kennaadha. Nuuf kennameera, isiniif kennameera jedhee dubbata. Kana duwwaa Yesuus yaadattu Yohaannis 16:33 irratti maal jedha? Biyya lafaa keessa amma jirtanitti maaltu isinirra jira? Gidiraa. Yeroo dhumarratti isaan eebbisee deemuu jiru. Amma biyya lafaa kana keessa jirtanitti gidiraatu isinirra jira. Kana Yesuus dubbateera. Amma na bira dhuftanitti lafa boo'ichi hin jirretti, lafa dhukkubbiin jirretti, lafa du'iin jirretti Waaqayyoon immaa hundumaa nama hundumaarraa lafa haxaa osallatti amma geessanitti biyya lafaa kana keessatti gidiraan jira. Dhiphinni jira dubbatamu. Phaawulos ammas Roomee 8:28 irratti maal jedha? Sababii keetiif 29 sababii keetiif namoonni guyyaa guyyaatti nu keessaa hin ajjeesamudha jedha. Iddoo gara biraatti Phaawulos Timootewosiin maal jedha? Akkasuma karaa Kiristoos Yesuus nama Waaqayyoo ta'ee jiraachuu kan hawwu hundinuu ari'atamuuf jira jedhee dubbata. Timootewos 3:12. Hojii ergamootaa 4:22 irrattis akkas jedha. Gidiraa baay'ee keessa darbuudhaan mootummaa Waaqayyootti galuun nuuf hin ta'a. Gidiraa baay'ee keessa darbinee mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf nuuf ta'a. Akka loltu Kiristoos Yesuusitti dhiphina sana keessa qooda qabaatu jedha Phaawulos Timootewosiin. Timootewos 2:3 irratti. Qooda qabaatu. Gidiraa fudhadhu. Gidiraa sana keessaa qooda fudhadhu jedhee dubbata. Egaa guutuudha sagalee Waaqayyoo waa'ee gidiraati. Fudhadhu, qophaa'i, keessa darbi jedhee dubbata. Jireenyi keenya gidiraa malee ta'uu sara jira jettanii yaaddu taanaan akka sagalee Waaqayyoo warri jireenya qulqullinaan qajeelummaadhaan jiraachuu barbaadanii hawwanii hin ari'atamu. Gidiraa keessa darbu jedhee dubbata taanaan yeroo gidiraan isinirra ta'u kana yaada. Akka fedha Waaqayyoo ta'uu danda'a waan isin keessa darbaa jirtan sun. Namicha waa'ee namicha tokko isinitti beektan tureera. Namicha biyya Noorwee keessatti jaarraa isa darbe keessatti yeroo tokko galata mana isaatti qopheesse. Luba namichichi sanbataa waldaadhaa gara manaatti namoota wajjiniin deema. Laaqana isaa waameera. Namichi waldaa isaa tokko garuu guyyaa sanaa fi Waaqayyootti dallaniira fakkaataa qotiisa qota.
Akiba etikate pastor Chiteme, Malu Jetasi, Marifunda Afte, Amagaru, Ganama Sagada Hafte, Mumana, Galatan Kawakanaf, got to Jade, food any day more bad. And Chichisingal, they fought our work use in APCs in the Forest committees in the different Amali, Martin Galati for Jade. And Chicharkas and Kavik did not Galati for the Jade, when it's food any baby. And what other countries is safe food, they are Atiki, Manatino to Jura. Barat kan jalan kehidupan Yoshi, nanti noda, berbalik satu kemana, fodatin no mukabdi, intotin no kabdi, shebani tak bersih. Nama sana beta jadi nama tu kita beta ya cikisa. Nama sana beta jadi beta, tak kisah budak. Kaki ini ke nagasati, nagar-gar mujurati ju, kau kau garwa kastel. Waaqayyoon kan hin gara deeffatu ba'aa dhabeemini gaaffii dhabeemini ba'aa guddaatu jireenya koo keessa jira garuu waaqayyoon gara deeffachuu barbaada namichi kun ba'aa sana obsaan waaqayyoo biraa fudhatee nama waaqayyoon tajaajiludha gidiraan jireenya keenya keessa jiraachuunsaa waaqayyootu nurraa fana jechuudha माल की सदर बाजूत चैलेंजिंग के समाइन वाकईयों एगा जुर्तु मसले के इस्ते सलीमो आमंती अबदनी वाकईयों तिदलंतनी वान वाकईयों बरत बुड़ आतुतन ईस्तनी जुर्तु सगली वाकईयों आनु किधरा वाई किधरा वाले दुबतु याद चुंगा इन्हीं लम्बा फान किधरान गानुफ के नबीरा सगली वाकईयों तो दुबता करना दो तो बिसे याद फिके याद दिफिन ini lama faham sadi kisah wai gidraan bukan baju gidran karawa kayu aki kesa jeraya kini kisah terawut kisah karato wakayu aki kesa karawa irawat karani ni toko karani guddan toko gidra kisah dersu marif kan waktu itu dan dia sagini wakayu nutin tolu nunggam cisu nami toko yu gidra kisah derbita kana karak kasih gidraan kasih kisah darbite itu kan tiba tiba yunun juga wakayu nata wakayu kalau masuk mana ini jadi gidraan agar sisi lah ketimbang ufina buddha san muta kasih dana ufina cisna tahu gidraan cisna tahu wajib berfakar wakayu kamu gara ufina sana tu gesu afir ubah gidraan kisah berbersa segala wakayu lala Dokan arti mal jada, lakukan sesajirat. Gidraan obsa akka feedback ne gidraan kenya bon na jadi lupa telala. Gidraan obsa fida, esa fida. Waaqayyo lakas obsa kan nama afken nu kara gidraan. Dokan arti harus ba eshui te lupa. Back ne gidraan obsa akka feedback ne gidraan kenya bon. Gammachuun waa'ee gidiraa keenyaa keessa darbaa jiru himna jedhee dubbata. Namaan kun garuu gidiraa sana keessatti waaqayyoo amma waa'ee spiritual fruitii waggaa darbe dubbataa ture waa'ee ijoo afuuraa keessaa obsi waan tokko yeroo baay'ee kan jireenya koo keessaa qabu waa'ee obsaa ta'uu danda'a. Baay'een keenya si dhabna waa'ee obsaa beekama tokko sekoondii tokko keessatti obsa qabu keenya irraa kan ka'e waan baay'ee bada obsi gidiraa keessatti kennamaa jedhee dubbata karaa gabaas kenna waaqayyo garuu gidiraan waan hojjetu keessaa ni guddaan kutaan kun kan dubbatu gidiraan obsa akka fidu beeknee gidiraa keenyatti boonna gammachuudhaan himna waa'ee gidiraa keenya ittiin saalfannu mataa keenya gadi hin qabu dubbata. Yeroo tokko waa'ee beektu baay'ee keessan Facebook maal kan irratti websaayitii irratti argama. Harreetu boolla bineensa adamsuudhaaf jedhanii qotan tokko qopheessan tokko keessa harreen maddara keessa jirtutu tun beekin keessatti kufe. Yeroo ganama dhufanii ilaalanii bineensicha tun harreetu keessa jira harreen masaanii. Karaa maal goona achumatti awwaallu jedhanii harree baay'ees qabu ta'an beenu biyyootti naquutti kaa'e.
biyyootti no harreen garuu maal gooti rukufattee dhaabe ammas biyyoo fidaniitti no achitti awwaaluuf isaanii addi isaanii garuu harreen ammas rukufattee faayinaalii garuu yeroo leevilii lafaa irratti ta'u biyyuma isaan guutan sanarra deemtee immoo lafa irra baate gidiraa nutti dhufu keessatti obsuu hin dandeenya taanaan garuu finaatti baana namni gidira baay'ee dhufatti diinni dhiisu waan baay'ee fida jireenya keenya keessatti karaasii akka iyyuu yaadatu mini utuma hafuurallee kennineef yeroo warri hoolaan eegan dhufan hoolonni kee hundumti isaanii akkasitti badan jedhee tunni fixin jedhan yaadatu taana inni abbaa harreemuu dhufe harroonni kee nama isaan akkas turanitti warri akkasii dhufan akkas godhanii fixan tunni fixin warri kaan immoo dhufan ijoolleen kee tuma mana obboleessa isaanii isa guddaatti ayyaana godhataa jiranii qilleensi cimaan dhufee mana sana rukutee hundumti isaanii walirratti akkasuma godhatee gidiraa keenya akkuma harreetti irratti biyyoo naqaa turan kanatu jedhutuma yeroo siniin kenne carraatti hafuura baafattantu siniin laatiin gidiraatti sinti baay'achuu danda'a. Garuu obsicha akkasumatti dhufuu keessaan akkuma warra stooyikiitti dhufatame jechuun mooraaliidhaan dhufame hafuura qulqulluudhaan dhufuudhaadha. Yeroo gidiraa sana keessa lixan kan isin gargaaru jira. Obsa isin keessatti kan oomishu kan fidutu jira. Kanaaf gidiraan yeroo isa keessa darbitan waaqayyo obsa isin keessatti uumaa hojjetaa jira waan ta'eef carraa kennaafi abdii kutatina. Waaqayyo obsa waan jedhamu sana isin keessatti guddisaa jira uumaa jira. Kanaaf naatanii iddoo gaggeessinaa fiiginaa carraa kennaafi suuta jedhaa ilaala. Yeroo xiyyaarri qabu yeroo argitanii yeroo baay'ee warri balaliisan yeroo nutti bani xiyyaarri hundumaa gara qilleensi deemuutti hin qabu. Against faallaa isaa deemu ilaalanii guyyaa sana teekoofiin isaanii qilleensatti against gara isaatti deemu. Maalini yeroo dubbatanii qilleensa sanatu ol kaasa. Yeroo inni deemu baallee isaa baatee ol kaasa. Gara qilleensaatti gara inni deemuutti hin deemu. Itti deema yeroo sana qilleensichi ol kaasa xiyyaara sana. Gidiraan akkas. Yeroo itti deemu humna waaqayyoodhaan achii ka'uutu ol kaasa malee gad hin qabu. Gidira akeeka isaa waaqayyoon nu keessatti obsa uuma akkuma jedhee gara biraamoo maal godhaa akeekisaa akeeki waaqayyoo ija keenya waan irra kaawwanne irraa akka kaasuuf yeroo tokko waaqayyoo gidiraa fida. Warri Israa'el yaadattu waaqayyoo duratti yeroo inni dhiibbaan garbummaan itti baay'atu waaqayyoo duratti iyyan jedha. Lakkoofsa seera ba'uu boqonnaa lama yoo ilaaltan yeroo iyyan waaqayyoos isaan dhaga'ee jedhee dubbata. Mana keenya jedhanii namoonni kun taa'aniiru foon achii nyaatu garbummaa isaanii garuu raafataniiru. Yeroo garbummaan garuu irratti cimaa dhufu hin iyyan jedha. Gara waaqayyootti ija isaanii kaasan kun biyya keenya ni dubbadhaa. Waggaa 430 jiraataniiru namoonni sun iddoo sana. Ittoo dheeraa ta'a. Garuu waaqayyo dhiphina isaaniitti dabalaan iyyuutti ka'a. Yeroos waaqayyo ilaalaa iddoo sana boqonnaa lama seera ba'uu keessatti waaqayyoos iyya isaanii dhaga'e. Musees kaase. Yeroo tokko dhiphinni gidiraan yoo dhufe malee inni raafan ofii keenya amanutti kaanaa naannoo keenya ija keenya irra kaawwan yeroo tokko fooqii guddaa tokko irratti siilii advertaayimentii promooshinii tokko barreessu namoota lama artistoota inni tokko achiin hojjetaa waan tokko hojjetu inni tokko maasiin hojjetaa iskaafoldii isaa walaarra dhaabatanii hojjetu fooqii guddaadha. Namoonni isaan dhaabu siilii isaanii guddaadha. Inni tokkotu hojjetu garuma raawwachuutti ga'anii siilii isaa sana fagaatee akkas ilaalaa itti deemaa ilaalaa utuma jedhu waanuma sanaan qabamee waan irra dhaabatan sanarraa miilli isaa qarqara ga'e
namichi kufuudhaaf miilli isaa qilleensa marra jira. Yoo itti dhiyyeessi namichi kufuu isaa oolu. Kanaaf battaluma sana yaadamtu tokkotu isaa qabe. Qalama sanatti hojjetaa jiran sana keessaa buruushiidhaan irratti darbatee siilii guyyaa 2-3 hojjetaa turan sana balleesse. Hinna hin dhaabate gara fuulduraatti. Maal ta'u keef maal taate jedhee itti ka'e. Ilaali lafa turtee jedhee. Kufuudhaaf tarkaanfii nuti godhuu baasaa. Utuu waan sana balleessine ta'ee namichi deebi'ee dhufu. Ijji isaa asirra ture garuu lubbuu isaa kan ture. Yeroo tokko waan ija keenya irra kaawwanne sana balleessa Waaqayyo lubbuu keenya hambisachuudhaaf jedhee. Iji keenya isarra jira. Kana jennee waan nu qabeetu jira. Isa kaasuudhaaf akka warra Israa'el Gibxii sana amanatanii taa'aniiru. Yeroo mootiin Yoosefin beeku sana yeroo sana yeroo gaarii ture. Kanaafis waan qabatanii biyya keenya jedhanii ilaalutti ka'anii ta'a. Waaqayyo garuu garboota akka ta'an akka baraniif mootiin haaraan yeroo dhufu hacuuccaa isaarratti baay'isu iji isaanii ol ka'e. Gidiraan ija keenya gara Waaqayyootti akka kaasuu gargaara. Waaqayyo karaa siinsi hojjeta akeeka qaba. Karaa biraa immoo gidiraan ammas Waaqayyo karaa humna isaa ulfina isaa nutti mul'isuudha. Akeekni Waaqayyo tokko ulfina isaa nutti mul'isuudha. Humna haaraa nutti mul'isuudha. Kanaaf yeroo tokko gidiraatti fayyadama. Yaadatu Maartaadhaan waan inni jedhee hin ajaa'aa jettiin ammoo ajaa'eera. Yeroo waamnisu yaamne sanatu dhuftee gaarii ture. Inni ture boleessi keenya garuu isa keessa hin jedhe waan gooftaan wajjin hin deeman. Maartaan ammas waan ishee jettee hin jiraaffatina ammoo foolii baaseera wantichi ta'u. Maal jedheen gooftaan yoo amante ulfina Waaqayyoo akka argitu ansitti nimdeere jedha Yohaannis 12:39. Yoo amante ulfina Waaqayyoo kana keessa waan du'ee abdiin qabu jedhame keessaa ulfina akkamitti argama? Inni garuu ulfina Waaqayyoo argina kana keessatti waan abdii irraa fudhate irratti. Iddoo biraattis bartoonni Yesuus Maarqos 4 irratti yeroo isaan bishaan irra deemaa turan sana ajajuma isaatiin deeman hin bashannanne jedhanii kan qilleensa bishaan sana irra deeman achi ceenaa jedhanii inni lixee karaa duubaa ciisee qilleensi cimaan bubbeetu ka'ee itti eekkamanii kaasaniyyuu isa booddee inni ka'ee isaanittis eekkamee qilleensa ajajee hundumtuu gaafa jedhe amma maal jedhan qilleensis bubbeenis bishaanis kan ajajamaniif kun eenyu humna haaraa arganii beekan yeroo inni diinaatti eekkamee baasu seexana arganiiru yeroo inni nama fayyisu arganiiru yeroo namoota nyaachisu waan xinnoo irraa arganiiru kana garuu arganii beekan. Gidiraa sana galateeffachuu isaanii waan oolatti fakkaatu baga qilleensi hamaan sun dhufe humna gooftaan moona argineen beeknee argine. Waaqayyo waan haaraa ulfina isaaniitti agarsiisuudhaaf yeroo tokko gidiraa keessa dabarsan yoo cal jennee amma dhumaatti ilaalle amantiidhaan Waaqayyo humna isaa haaraa amma moona arginee hin beekne. Maal arginee hin beekne waan dhumaa babarreeffamee jechuu dandeessu. Waaqayyo ammas waan haaraan godha. Waan haaraa yeroo astiroonomariin nutti himanii ammoona iffi isaanii biyya lafaa kan hin geenye guyyaa guyyaatti kan gogu urjootatu jira kan jettu ergi uumamanii fageenyarraa kan ka'e distaansii sana sagantiitti ifni ammam akka deemu beektu isuma deemaa turan erguma uumamanii amma faa kan ga'an jiru waan uumamillee haaraan kan ta'e jira. Waaqayyo yeroo hundumaa haaraa waan haaraa godha. Nama eeggatu amantiidhaan nama eeggatu sukkuumamuu isaa keessa gidiraa isaa keessa dhiphina isaa keessa Waaqayyo waan amma argee hin beekne haaraa uumetti agarsiisa nama sana. Kunis jira amma jirutti. Kanaaf gidiraa keessatti Waaqayyoon eeggata. Ulfina isaas inni agarsiisuuf ta'a Waaqayyo. Maal keessa darbaa jirtu? Kun abdiin qabu akka Maartaa. Waan sana keessatti Waaqayyo waan haaraa fida. Kuni abbaa isaa haadha isaatu cubbuu godhe moo yakke moo isatu yakke kan inni jaamaa ta'e dhalate jedhanii gaafatan Yesuus yaadatu Yohaannis 9 irratti. Maal jedhe gooftaan?
Abbaansaas haatisaas innis hin yakkine waan akkaniif tun ta'e Waaqayyo ulfina isaa nama kana keessatti hojjechuu waan barbaadeef akkas ta'e. Isaanii alternative garaalee kennin abbaa haadha isaa gubbichatu cubbuu godhanii yakkani. Kanaaf Waaqayyo jaamaa koo keessatti uumee jedhanii yaadan. Inni garuu sasin kennitan keessa jiru deebiinsaa Waaqayyoot ulfina isaa karaa jaamummaa isaa kana ifa kennuudhaan isinitti humna isaa agarsiisuu barbaade. Waaqayyo kana gochuun karaa isinis humna isaa agarsiisa. Waaqayyo nama sanaa jaamaa ta'ee akka inni filatu gochuun isaa ulfina isaa agarsiisuu fi sammuun keenya fudhatu. Waaqayyo ulfina isaa namatti agarsiisuuf attamitti nama dhiphisa. Kuni gaaffii cimaadha. Garuu namoota kanatti kana deebise Yohaannis 9 ulfinni isaa akka argamuuf malee cubbuu kanaaf warra sanaaf ta'ee cubbuun waan fidu qaba. Garuu keesii kana irratti cubbuun keessi isaa ulfina Waaqayyo akka argamuuf. Kanaaf gidiraan keessa darbiru Waaqayyo karaa ulfina isaa agarsiisu ta'uu danda'a. Kanaaf Waaqayyo eeguun umarratti jedhu Waaqayyoon ammas akeeka jireenya keenya keessatti qabu karaa gidiraa agarsiisa jedhu sadumaan dubbadha. Ilma fakkaattii ilma isaatii akka fakkaannuuf Waaqayyo ammas gidiraa keessa nu dabarsa. Waan nurraa ifu waan qabaatuuf akka sila dubbate sila faarfate bulees kee Daani'el. Ilma isaa akka fakkaannuuf jedha sagalee Waaqayyo iddoo baay'ee irratti. Kana keessatti Waaqayyo gidiraa keessa nu dabarsa. Namichi tokko maal jedhe tokko nama silvarii meetii baqsuudha namichichi. Jennaan guruupii bartootatu deemee gaafatan. Yeroo meetii kana baqsitu kwaalitiin bakka purity level isaa maaliin beektaa jedhanii namichicha bakka warra ammaa keemikaalaan nama fayyadamu mini nama tradishinaaliidha. Maaliin beektaa meetii kana baqsitee qulqulluudha faayinaaliidha kan inni jettu maaliin jennaan maal jedhu namichichi baay'ee salphaadha jedhu. Akka of ilaaleetti fuula koo sirriitti yeroo natti agarsiisu qulqulluudha. Silvariin sun meetiin sun jedhe. Waaqayyo keessatti yeroo ilma isaa qulqulluu argu yeroo sana ilma isaa fakkaanne qulqulluudha rifleektii gochuu dandeenya sirriitti. Waaqayyo gidiraa keessa garuu silvariin sun achi keessa darbuusaa baay'ee miidhuu danda'a jechuun akka namaa yoo ta'e rakkina abidda keessa darba. Eeggadda Efreem waa'ee qamadii nuti dubbataa ture. Qamadiin du'ee yoo tortoree malee baay'ee baasuu danda'u. Akka qamadiiti. Qamadii karaa gabbaas yoo yaaddani qamadiin daabboo gaarii ta'uusaa dura waan baay'ee keessa darba. Fagamuusaa tumamuu yaaduu asittillee beekuu garuu tumanii qolarraa baasanii saguddii daakamee muktiin sukkumanii yeroo daabboo ta'uusaa dura immoo sukkuma baay'ee saguddii adda keessa darbee daabboo baay'ee gaarii ta'a. Sukkumamee qamadiisu waan baay'ee keessa darbee akka qamadiiti namoota biratti urgaa gaarii nyaata gaarii fudhatama gaarii kan ta'uu danda'u yeroo waan sana keessa hundumaa darbuudha. Waaqayyos ilma isaa fakkaattii ilma isaa imeejii isaa argachuu akka danda'u waan sana keessa nu dabarsa. Waan nurraa harcaasuu qaba waan ta'eef. Kanaaf gidiraan nu qopheessa malee gad nu qabu nu balleessu harka Waaqayyoo keessatti jechuudha. Isatu maal dubbadha sila maal jedhara gidiraan nuuf kennameera waa'ee gidiraa waan sadii yaadadhaa jedheera. Gidiraan akeekni Waaqayyoo karaatti raawwatamuudha kan yaadachuudha. Inni sadaffaa waa'ee gidiraa gammadumatu nuuf ta'a. Akkuma Phaawulos nan gammada akka jedhe gidiraatti gammaduun hin danda'amu akkuma sana jedhe paaraadoksiidha. Gidiraatti gammadaa jechuun garuu yeroo gidiraa keessa darbitan akkuma abdii namoota hin qabneetti abdiin kutatina. Gidiraa keessatti Waaqayyo waan hojjetaa jiru jira waan ta'eef jettanii gammadaa. Yaaqoob 1:2 irratti akkas jedhee dubbata. Namni qoramsa isa dhufutti obsaan danda'ee haa gammadu ajajamu. Namni qoramsa
dheekkamsa isatti dhufu obsaan danda'ee hagammadu. Qoramee erga ilaalame booddee jireenya isa Waaqayyoo warra isa jaallatan abdachiise akka goofootti argachuu jira. Kanaaf gidiraatti akka gammaddaniif waamamtaniitu. Yeroo gidiraa Waaqayyoo waan hojjetaa jiru jira, dhukubaa jira, natti hin tolu wantichi garuu waan kan qophaa'aa jira jedhaa yaadaa harka Waaqayyoo keessa jirtanitti. Gidiraan balleessaa waan gootaniif gubaa min qabu uumama. Balleessaadhaan dhufuu danda'a yeroo san qalbii dhiibbachuu gaarii garuu akka duuka butoota bartoota Yesuus ajaja isaa fedha isaa raawwataatu jirtanii gidiraan danda'a. Maaliif hin ceena jedheeran isan hin ceena jedhe keessatuma deemaa jiranii jiru gidiraan kan inni kan dhufe bubbeessuu kan dhufe. Kanaaf waan isin hin beekneen yeroo gidiraan jireenya keenya keessatti dhufu gammada Waaqayyo waan hojjetu qabeeyyoo isaatti beekaa seexanii fi Waaqayyoon walitti dubbachuu isaanii. Garbicha koo Iyyoobiin argiteettaa akka isaa nama kan na sodaatu namni qajeelaan biyya lafaarra hin jiru. Attamitti si sodaatu inni waan hundumaa guuttee fi qabeenya amma kana kennitee fi xinnoo irraa tuqee si arrabsa. Iyyoob kana hundumaan beeku. Yeroo ijoollee isaa dhugan yeroo qabeenyaan isaa hundumtuu irraa guyyaa tokkotti irraa deemu. Argitee arrabsee raaree Waaqayyo yeroo jedhu maali gaaf namni fayyaa amma argatetti eenyuun arrabsa? Sin arrabsu fayyaa kenniteettaaf maaliif si arrabsa? Lubbuu isaan tuqin malee foon isaa dabarsee sitti kenneera. Foon isaa irratti waan inni fide beektu madaa isa cimaa amuunaan argee beeku waan akkasii ofirraa amma soofutti madichi cimaa ta'uu isaarraa kan ka'e ofirraa amma inni soofutti illee isa dhukubaa ture. Madaa isaa baay'ee cimaa ture. Namoonni isa argan illee yeroon isaa yeroo dhufan isa argan naquu isaaniirraa kan ka'e sagalee isaanii ol kaasanii iyyan nama beekan sana balaan irra dhufe sun baay'ee isa balleesseera. Iyyoob garuu hundumaa beeku maaliif akka irra dhufetti illee beeku. Yeroonni isaallee dhufanii waan baay'ee dubbatan waan akkasii kan dhufu waan nu beeknutti muuxannoo irraa akka beeknutti nuyi namni cubbuu hojjetee dhufa malee akkasitti dhufu. Yeroo cubbuu dhokataa ati qajeelaa fakkaatee fuula keenya duratti garuu keessa keetti waa hojjetaa jirtu jechuudha. Kanaaf deebii jedhan isa gorsan ilaalaa waan isa dhukkusu gararraa. Iyyoob garuu waan tokko hin beeku. Waaqayyoon eege yoo na ajjeese isuma eeggadhaa isuma wajjin falmaa isin dhiisaa caalaa madaa kootti dabalaa jirtu jedhee dhufan. Beektan yeroo tokko waan maaliif kun ta'aa jira maaliin godhe namoota adda namoota kaanirraa waan addaa godhe jettanii amma gaafattanitti. Caalaa jedhaa Waaqayyoon eeggadhaa. Yoo afurii qulqulluu waan waa'ee tokkos hin ceephaa ta'e qalbii diddiirrachuun gaarii. Isaa ala garuu namoonni waan waa'ee isitti mul'uu danda'u waa gidiraa keessanii waan akkasii karaa akkasiitiin dhufamu. Namoonni waa'ee keessanii odeessuu danda'u waan akkasiitiin jedhanii walitti himuu danda'u. Waaqayyoon eeggadhaa. Waaqayyoo bifa isaa akka fakkaattaniif bifa ilma isaa akka fakkaattaniif waan isin keessatti hojjetaa jiru jiraata waan ta'eef gammadaa. Roomee 8:11 akkas jedha. Kiristoosii wajjin erga dhiphannee jedha. Isaa wajjin immoo ulfaachuudhaaf waan Kiristoos argatu hundumaas isaa wajjin arganna. Kana dubbisee yeroo kana dubbisutti ka'e yeroo asitti lallabuudhaaf qophaa'aa ture kan arge danda'e akkas jedhama. Kiristoosii wajjin erga dhiphannee isaa wajjin immoo ulfaachuudhaaf ulfina isaa ilaalaa bilaa waan Kiristoos argatu hundumaas isaa wajjin arganna. Sammuu koo maayil boogiliin isa jedhan sammuu namaa sana qabachuu hin danda'u. Waan Kiristoos argate hunduma argachuudhaaf qophoofneera jechuudha. Garuu isin feesbuukii ta'a amanamuu ta'a dhiphina isin keessa dhufu waa'ee maqaa isaatiif obsaatii keessa darbaa Waaqayyoo waan isin qopheesse waan Yesuus Kiristoos argate sana isinirraa eebbisuu hin barbaadu garaachitti waan hubatu Roomee 8:11. Kanaaf Phaawulos amanaa gala hin boonna jedhee yeroo dubbatu waa'ee dhiphina gidiraa Phaawulos yoo dubbistanii dukkana keessa jedha dukkana keessa deemuudhaan hattuu karaarraa jedha
amma obboloota amanamne fa'aa jedha yeroo bidiruun cabu fa'aa jedha sodaa baay'ee gidiraa baay'ee keessa darbe dhumarrattis immoo akkuma keessa beektanii roomee keessatti mormi isaa kutanii ajjeefame akka seenaa waldaa dubbatu gidiraadhaan jireenyi isaa hundatu kana keessatti nan boona jedha maaliif ulfinni anaaf qophaa'e an beeka waan ta'eef kana keessatti waaqayyo jireenya koo waan hojjetu waan jiruuf nan boona Phexros 4:2-4 dubbisee raawwanna baay'ee waan amma jenne kan hundumaa walitti nuufida waan ta'eef isa dubbisee raawwadha iddoo kana isinis manatti yoo galtan dubbisaa Phexros isa ergaa Phexros qaba boqonnaa 4:2-4 jiru suuta jenne dubbisaa akka samarii akka ittiin kanaan raawwamu barbaada Maqaa Gooftaatiin dubbisaa ergaa Phexros tokkoffaa boqonnaa 4:2-4 michoota koo wanti akka ibiddaa gubu isin qoruudhaaf yommuu isinirraa bu'u waan takkaa ta'ee hin beekne waan isinirra bu'e fakkaatee isin hin dinqifachiisin Kiristoos ulfina isaatiin yommuu mul'atu gammaddanii akka ilaalchitanitti hammuma dhiphina isaa keessa hirmaattu taatan isinis hammasuma gammadaa maqaa Kiristoosiif jettanii yommuu arrabsamtan isin warra gammaddanidha hafuurri ulfinaa inni kan Waaqayyoo isinirra hin boqota garuu isin keessaa tokkoyyuu nama gumaa yookiis hattuu nama hamaa hojjetee yookiis nama namatti darbee ta'ee hin dhiphatin kiristaana ta'uu isaatiif yoo dhiphate garuu hin yeella'in maqaa Kiristoosiin waamamee isa hojjete sanaan Waaqayyoof ulfina haa kennu maqaa Kiristoosiin waamamee isa hojjete sanaan Waaqayyoof ulfina haa kennu hin kadhannaa ibiddaa gidiraa dhiibamuu adda addaa maqaa isaatiif arrabsamuu Waaqayyoon amantanii deebiin isin hin deebine dhukkuba isin hin hubanne maatii keessatti rakkina isin yoo baay'eetti kadhattan waan baay'ee jiraachuu danda'a maaliif akka ta'e kan hin beekne iddoo keessan gadhiisinaa akka Iyyoobaa yoo na ajjeese asuma dhaabadheen eegaa jedhe yoo na ajjeese kana booddee maaltu jiran jedhaan yeroo baay'ee na ajjeesee maaltu dhufaa du'a koo booddee maaltu jira jenna Iyyoobaa garuu yoo na ajjeese isuma eeggadha Waaqayyoon eegganna dhaabannee jidduuma sana gidiraa keenyatti namoota boonan akka taanu Waaqayyoon haa gargaaru gaafa waan gabraatiin waan itti boonuu qabu fannoo kana fannoo dhiphinaa fannoo gidiraa kana akka itti boonu Waaqayyoon haa gargaaru karaa sana ulfinni guddaan hojjetama nutu beekne malee ulfinni guddaan karaa mufannoo kanaa dhufu amma Yesuus kan ulfina argatee jiru Waaqarratti maqaa kan namni maqaan gabraallee qixxaachuu kan hin dandeenye maqaa guddaa kenneef Waaqayyoo jedha ergii fannoo keessa darbee booddee Waaqayyo sana qopheesse yeroo gidiraan isinitti dhufu gammachuudhaan himadhaa waa'ee isaa mataa boqoo keessan gadi godhinaa mataa keessan gadi godhinaa Waaqayyo na gargaari bu'aa ba'ii keessa darbu hundumaa keessatti gammachuudhaan akkasii eeggatu akka himadhu na gargaari jenna akka Iyyoobaa akka Inbaaqoomfaa iddoo keessan gadhiisinaa yoo hoolonni karaa keessaa ba'an iyyuu badanii an Waaqayyoodhaan eeggadha jedha hin deemu jedha faarfataan sun hin deemu eessa dhaqa iddoo booddeesse hin deemu nan eega Waaqayyoodhaan amma inni deebi'u wajjinnaan dhufuuti beeka immoo deebiidhaan hin dhufa Waaqayyo kanaaf nan eega gidiraan keessa darbu himachaa gammachuudhaan nan eega Waaqayyo na gargaari
obsanaadha gooftaa akkan danda'ee baay'atu jennaan kadhanna obboleettii keenya Buzii wajjiniin kadhannee raawwannaa iddoo kanatti